somta. Nibili somta. Oromia nibili somta. Nibili somta. Yoya nageenya Rabbii guddaa simbirratti haajiratu ani daandii bilisummaa akkasumas ammoo studio keenya wajjin kan nufaana oduu halala nuuf dhiyeessu of beeksisabaati matooti oduu ijoo har'aa isin dhageessifnaati gama oduu keenya hangafatti dabarra. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonilee gara garaatti injifannoo culluqaa galmeessuu itti fufuu maddeen raadiyoo har'aata biyyoolessaa fi raadiyoo Reesha gabaasaniiti jirani. Godina Baha Wallagga ana ukkee to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala kan oole sanaan asitti mootummaan xiiqii keessa galuudhaan lammiilee nagaa ajjeesu maddeen gabaasaniiti jiran. Kanaan wal qabateetiin rakkoowwan gidiraa hiraaraa akkasumas namoota hidhuudha godina addaa kan Bunoo Beddellee Iloobbaaboor magaalaa Beddellee dabalateetiin ukkaamsaan lammiilee itti fufuu maddeen gabaasaniiti jiran. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa torbe darbe asbaanii haasaa kan dhageessanii kabajamaa ulfoon qabsoo bilisummaa Oromoo hoggansi cimaan jaalsanyii nagaasaadha. Kitaaba addaa seenaa maxxansiisuu isaaniitiin wal qabateetiin sirni bilisiginaa diraamaa taayee dongoraa fi isaan kana fakkaataniin qophaa'eetii ture harkaa fashala'uu gadda itti dhagame keessoodhaan oduun adda addaa bahaa jiru. Gama biraatiin ammoo Isaayyaas Afwerqii bilbilli kaleessa masara mootummaa Abiy Ahmaditti godhe eegati PLF wajjin nagaa uumuu kan barbaannu taate gama onagesane jedhanii isaan itti waamanii waraana bilisummaa Oromoo wajjin dubbachuu qabna kan jedhu sagaleen qindaa'ee nu gaheeti jira. Maarreega dubbitti kana Abiy maal jedhe laata kan jedhuu fi qophiiwwan tibbana keessa haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo fudhatee fi mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo maal fakkaatidha. Caayaa Oromoo TV'n miidiyaa jaarmiyaalee waraana bilisummaa Oromoo utuban ta'uu gamanumaan beekuudhaan kanneen jaarmiyaalee maadhee waraana bilisummaa Oromoo utubdaan alaa fi keessa jirtan hundi keessan dhimma itti bahuu akka dandeettaniif waan keessan ta'uu hubattanii subscribe share gochuun akkasumas like comment gochuun nu jajjabeessuu keessan hin dagatinaa isiniin jennaati gama balballoomii oduutti dabarra. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooniiwwan garaa keessatti injifannoo adda addaa galmeessuu itti fufeetii jira. Aanota ilfataa akkasumas abuna Gendabaratii fi kanneen kana fakkaatan irratti of beeksisaba waan jedhu qaba. Oduu har'aaf qindeeffadhee kan jalqaba gama of beeksisabaattiin isin dabarsaati nu faana bu'aa jenna. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Kibba Lixa Shawaa aanaa Qarsaa Maallimaatti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Kibba Lixa Shawaatti lola hidhattoota mootummaa waliin taasisaa jiruun loltoota mootummaa du'aa fi madoon adabuun dhaga'ame. Maddi bakkasii raadiyoonii Dirree Shaggariif yaada qooda tokko akka ibsanitti godina Kibba Lixa Shawaa aanaa Qarsaa Maallimaa ganda Waraabboo jedhamutti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo fulbaana 10 bara 2022 loltoota mootummaa konkolaataa waraanaa lamaan imalaa turan irratti fudhateen loltoota 10 caalan ajjeesuu fi madeessuu dhugoomsan. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Qarsaa Maallimaa ganda Waraabboo keessatti fudhate kanaanis meeshaalee waraanaa hedduu booji'uullee himaniiru. Mootummaan Bilxiginnaa rakkoo nageenyaa biyyattii karaa nagaa furuuf waraana bilisummaa Oromoo affeeruu baatullee lolli mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa jiru rakkoo nageenyaa biyyattii hammeessuun saboota gidduutti lolan qabbanoofne fiduun dhumaatii olaanaa dhaqqabsiisuu akka danda'u xiinxaltoonni siyaasaa odeessuma kanaan wal qabateen ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kabajaa ulfoo fi qabsaawwan gameessi cimaan tooftaa waraanaatiin beekamu koreen giddu galeessaa ABO WBO jaalsanyii nagaasaadha. Tarkaanfiiwwan gurguddaa diinni kanaan booda opereeshinii nurratti raawwatu hojiin opereeshinii kanaan booda kan taasifamuu qabu diina irratti jechuun kitaaba goota gameessaa waan laadhu yoon dhabe saba kootii fi lubbuu qaalii Oromoof Oromiyaaf laadhe jedhu wayita eebbisiisanii fi qondaaltota sadarkaa adda addaa hoggansa irratti yeroo isaan taasisan ilaalchisuudhaan jajjabinaa fi badhaasa adda addaa kanneen harki koo na hanqate ammoo waa hunda caalaa jajjabinan isinii hawwa jaalalliif kabajni ani isinii qabu kan uummata Oromootiif bilisummaa egeree Oromoo haa ta'u jedhaniiti haasawaa kana dhaggeeffanneet walitti deebina. Una guddaarratti jaalli kun kitaaba kana keessatti waan adda godhu uummata Oromoof waanan kennu yoo dhabe lubbuu tokkitti waaqnaa kenne kennuu namni na dhoowwu hin jiru jedha kitaaba isaa keessatti ilaaluu dandeessanidha. Lubbuu tokkitti waaqnaa kenne uummata Oromoof kennu waan na dhoowwu hin jiru jedha. Akkuma jedhe tokkitti lubbuu isaa kan namni san gaafanne kan eenyu san gaafanne tokkitti lubbuu isaa uummata isaaf kennee darbu. Gama biraatiin mootummaan faashistiin finxaaliyyiin torbe darbe irraa godina Baalee lixaa kan taate aanaa Sidaanaa lammaffaa yookiin ammoo
Ana diinshoodhaatti uummata Oromoo hiraarsuu fi manneen jireenyaa irraa gubuu caayaa Oromoo TV'n miidiyaan jaarmiyaalee Oromoo gabaasuun ni yaadatama. Kanumaan wal qabateetiin haalli ta'iin ammaan ta'e kun hedduu kan uummata yaaddesee fi gochan eegamne tokkotu argame. Egaa kanaan wal qabsiisee aanaa Baalee Lixaa keessa diinshootti addee Habiibaa Qaasim Fiixaa lubbuun isee mana hidhaatti humni addaa poolisii Oromiyaa fi milishaan sirna gaachanaa jedhamuun dabalootaaf kittilayyoonni aangoon qabachuudhaaf gurmeessanii haleellaa fi gocha suukaneessaa himamuu hin dandeenye irratti raawwataniin kan lubbuun ishee darbu maddeen raadiyoodha dirree shaggarii fi arraata biyyoolessaa wabeeffatan gabaasaniiti jiru. Sochiin dargaggoota raayyaa ittisa biyyaa ukkaamsuuf akkasumas ammoo raayyaa ittisa biyyaatiif kanaan booddee ammoo wanta tokko hin tajaajiltan yoo biyyi jiraatte sin jiraattan jechuudhaan bulchiinsa magaalaa Goojjoo aanaa Jalduu giddugaleessa lixa Shawaa keessatti raawwatames of beeksisa gabaasa qindeeffateetti jira. Nufaana bu'aa. Aanaa Diinshoo kanneen akka Coofiraa, Haroo Sobbaa, Garambaa Diimaa, Goojjiraa, Ayiddaa fi Miyoo Qarsaa keessa socho'uu eegaleef qe'ee qonnaan bultoota ragaa qabatamaa tokko malee seenii shaneeti jechuun ibiddaan guban jedhan. Sababa kanaan namoonni qabamanii mana hidhaa jiranillee akka jiran ibsanii maqaa balleessii waraana bilisummaa Oromoo nyaachifta jedhuun aadde Habiibaa Qaasim Fiixaa qabanii mana hidhaatti erga darbatanii booda buufata qajeelcha poolisii aanaa Diinshoo keessatti lubbuun isaanii darbuu raadiyoonii dirree shaggaritti himaniiru. Itti dabalanis milishaa bilxiginnaa gaachana sirnaa jedhamanii fi poolisii humna addaa Oromiyaa dabalatee waraanni mootummichaa gandoota baadiyyaa aanaa Diinshootti bobbaafaman re'oota, hoolotaa fi sangoota qonnaan bultootaa humnaaf fudhachuun qalatanii nyaachaa akka jiran maddi keenya ibsaniiru. Kan hordofaa jirtanii caayaa Oromiyaa TVdha miidiyaa sona jaarmiyaalee TV akkasumas kolleejii caayaa Oromooti hundi keessaniyyuu subscribe share gochuun dagatinaa isiniin jenna. Odeessuma kanaan wal qabatee giddu galeessa Oromiyaa aanaa Jalduu magaalaa akka Goojjoo dabalateetiin humna raayyaa ittisa biyyaatti deemtochuun dargaggoota humnaan ukkaamsa sirni faashistii abbaa Abiyyi Ahmadii fi Taayyee Dongoraa akkasumas Shimallis Abdiisaa fi Cundurotaan gaggeeffamu ilmaan Oromoodha yoo nageen jiraattan jechuudhaan kaaba Itoophiyaatti lafee caccabsaa jiraachuun gabaafamee kanas of beeksisa gabaasa qindeeffatee jira. Nafaana bu'a. Jalduurraa odeessanuuf qoodan tokko akka jedhanitti torban darbe kanarraa eegalee magaalaa Goojjoo keessatti yoo biyyi jiraate jiraattu waan ta'eef qabeenya qabdan gumaachuunis ta'ee waraana irratti hirmaachuun biyya baraaruu qabdu jechuun dirqiidhaan qabeenya uummataa maqaa deeggarsa waraanaatiin saamaa jiru. Yoo xiqqaate gooxidhaan gurmaa'uun qotiyoo tokko qonnaan bultoonni akka gumaachaniif dirqisiisaa jiraachuun ibsameera. Dabballoonni bilxiginnaa aanaa Jalduu ilmaan haadha hiyyeessaa adamsuun dirqamaan gara adda waraanaatti ergaa akka jiranillee eeraniiru. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo Kunyaa Kibba Bahaa Cifraanii hamba aanulee Butallenso diigaatii fi Cifraan nadhii gammadaadha fudhatanii hedduu xiyyeeffannaa argachuun mootummaa raasuun dhagahameetiin jira. Fulbaana afurii aanaa Kombolcha akkasumas Adaamii Tullu magaalaa Ooyituu keessatti tarkaanfii fudhatanii daadoowwan sirna tiksuudhaaf deeman irratti haleellaa qaqqabee fi kana malees ammoo gorsa iddoowwan to'annaa waraanni bilisummaa Oromoo taasisuu irratti uummataaf kennamaa jiru baay'ee dinqisiifamaa akka jirus gabaafameetiin jira. Kanumaan wal qabatee fulbaana 5 Cifraan Odaa Adoolaa aanaa Wadaraa magaalaa Wadaraa keessatti tarkaanfiin fudhate loltoota sirnichaa likkitti gashuu isaas gabaafni adda addaa nu qaqqabeeti ni addeessan. Kaaba Oromiyaa aanaa Artummaa Fuursee keessatti fulbaan 8 irraa ka'eetiin manneen jiraattota gubaa jiraachuunis gabaafamee jira. Kana qofa osoo hin ta'in hiraarri uummataa kun fufiinsaanii lubbuu namootas gaaga'uu akka hin mallees gabaafamee jira. Haala neetworkii odeessaa ofiitiif tolfachuuf sirni mootichaa uummata keenya sagaleesaa ukkaamsuu akka itti fufeetti jiraachuu fi gandoota kanneen wal fakkaatan keessaa Faatumaa Bilaal Re'oota fi akkasumas hoolota hedduurraa qalachuu mana ishees gubuu ganda kurfaa obbo Muhammad Siraajii fi kanneen kana fakkaatan uummata saamaniitiin duwwisaa jiraachuu fi konkolaataa qoraan guutuu fe'achuun daandii aspaaltii irratti qabiyyee uummanni ibiddaaf tajaajilamu illee mootummaan kun kaazinaan isaa duwwaa ta'uu kan agarsiisa jedhanii egaa xiinxaltoonni adda addaa ragaban qeellam Wallagga Jimmaa Horrootti egaa ajjechaan daranuutti jabaatee guyyaa kaleessaas dargaggoonni 3 ajjeefamuun gabaafameetii jira. Torbee darbee gabaasa keenya keessatti qeerroo Wangeeluu Diribsaa badii tokko malee ajjeesuu gabaasuun keessa ni yaadatama. Egaa gabaasa kanas jala buuneetii hordofna. Godina Bunoo Beddellee magaalaa Beddellee ganda duwwaa lamaa keessatti nama Siddisaa jedhamu egaa ati nama sirna kana tajaajilaa jiruu miti ati shaneedhaan wal deeggara qabda. Haalli shaneen itti iddoowwan adda addaa itti to'atee fi goobaa bakka
bakkoota adda addaatti to'ate isinii hidhata qaba jechuun hidhatti darbuu akkasumas bulee obbaa fi obbo Nigaatuu Lamuu kan jedhamanii to'annaa sirnicha jalatti darraa erga arganii booda guyyaa kaleessa egaa sadarkaa lubbuun bahurra jiraatu isaanii nuu himanitti jirani. Dhaabbanni waaqeffannaa amantii kan godina Oromoodha kan abbaa Oromoo marsaa 24ffaa Harargee lixatti kabajamu jiru torbe darbee uggura mootummaatiin ona daaroo labuu galma waaqeffannaa agamtiit fulbaana 6 barsiisotaa fi kanneen kana fakkaatan ukkaamsuu hidhuuf dararuu fi galmicha diiguun isaanii beekameeti jira. Kanneen keessaa Manguddoo Dagalee Abdiisaa Bulee Alii fi Tuujii Jawaar kanneen jedhaman yoo jiraatu sirna haqaa keessatti uummanni Oromoo jiraachuu akka hin dandeenye maddeen gabaasan. Kanaan wal qabsiisee ammatti mana murtii dhaabbachuu dhabuu fi nyaannillee kan galleef isaan kunniin shaneedha jechuun amantii Oromoo hamman akka balleessuuf akka jiran gabaafame. Magaalaa Finfinnee keessatti manoota amantiitiin wal qabsiisee haalli ajaa'ibaa kan dubbachuufis nama mamsiisu humni finxaaleeyyii Amaaraa faannoon leenjii bakka addaa Koyyee Fuucceetti waaqatu Taabota sittiin dhaabee haasa'a godheera dhageesseera jechuun iddoowwan kanaa fi alamganaa akkasumas laga Xaafaa laga Daadhii fi kanneen kana fakkaatan keessatti yeroo adda addaati wantoota hin jirre mandheeffachuun tooftaa itti saamichaaf weerara lafaan gaggeessaa turan ta'uun beekame. Haa ta'uuti ammoo inni kun ammoo yoo diqqaate magaalaa Finfinnee keessatti mandheeffata manneen amantaa kanneen taabota wal fakkeessuudhaan humni faannoo addaa garoota iddoowwan 16 yoo ta'u magaalaa Dirree Dhawaa akkasumas Baalee Gobbaa magaalaa Asallaatii fi iddoowwan akka magaalaa Qarsaa Arsii keessas saaxil bahaa jiraachuu fi humnoonni 26 ta'anii bulchaa godina Arsii kanaana Qarsaatiinis guyyaarraa to'atamuu maddeen gabaasanii jiran kanas xiinxalaa keenya marii addaa kan jaarmiyaalee irratti yookiin ardaa marii jaarmiyaalee irratti guyyaa boruu kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Oduun manu gaheen waraanni bilisummaa Oromoo Arsii bahaa ona Zuwaay dugda magaalaa Caffee jila to'annaa jala oolche guyyaa har'aatis jechuun tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhachuu akka itti fufee fi fulbaanni 13 guyyaa milkiiti jechuun tarkaanfiiwwan kaabnotaa fi uummata darartoota irratti fudhateen lubbuuwwan isaan barsiisuu danda'anii fi gaagaamtota milishaa sirna gaachanaa jedhanii uummata keenya saamaa jiran adabbiin garsiise. Waboon kibba konya Gujii lixa Cifraan Gumaa Baastuula Surroo ona Bulee Horaa keessatti gandaa Era tikkitu jedhamu fi bakkeewwan meedaa jedhamanii taleellaa torbe darabee fudhate gabaasuu keenya wal qabate egaa barii barraaqaatiin tarkaanfiiwwan loltoota 8 ajjeesuun 10 ol madeesse keessatti arras tarkaanfii cimaa fudhateera kanas jala buuneetiin egaa hordofna. Gumaacha raadiyoon arrata biyyoolessaa gabaasanii ilmaan Oromoo mandheewwan jaarmiyaalee adda addaa jalatti gurmahan gabaasa. Gumaacha waraana bilisummaa Oromoo hanga xumura lubbuu keenyatti ni kennina. Oromiyaa walaboomtu malee aaraa galfiif jireenya tokkollee hin qabnu jechuun waldaan dubartoota Awustiraaliyaa marsaa lammaffaa qarshii biyya Itoophiyaa 200 gumaacheera. Sabboontonni ilmaan Oromoo jaarmiyaa tokkummaa baqattoota kan biyya Yamanii maadhee gurmuu urjii yookiin raada gurmuu urjii marsaa 25ffaa irratti qarshii doolaara 25,747 gammachuu isaaniitii fi mandheeni gama biraatiin ammoo imala kaayyosi waraana bilisummaa Oromoodha marsaa sadaffaaf qarshii 31,630 gumaacheetii jira. Gama biraatiin ammoo oduu keenya xumuraatiin bulchiinsi magaalaa Burraayyuu ilmaan Oromoo dhalattoota Wallaggaa Onaa Qondaalaaf Beegii irraa dhufan irratti dhiibbaa jabeessuun isaa gabaafameetiin jira. Oduu kana kan dhagaa jirtan Caayaa Oromiyaa TV miidiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo utubuudhaa fi miidiyaalee dhaloota akkasumas ammoo tumsa utubaa jaarmiyaalee waraana bilisummaa Oromoo deeggaran hundaati irraa kan isin darbuu Suudaan kaartoom irraati. Kanaan wal qabatee bulchiinsi magaalaa Burraayyuu oduuwwan turaniin qaqqaban keessaa dhalattoota Wallaggaa qofa osoo hin ta'in ilmaan Oromoo hedduu basaastotaan ukkaamsaa jiraachuun beekame. Kanneen keessaa Abdataa Eeliyaas Gammee Amantee akkasumas ammoo kanneen hedduu isaanii وفي عبد الله Samira Jafar Rasta Abdullah kan jedhaman ukkaamsamanii achi buuteen dhabamuu fi gaamraatiin biiroo muumicha ooditara Oromiyaa kan magaalaa Finfinnee akkasumas waajjira ooditii
adda addaatii fi waajjira ODP'tiif komishinii horsiisee bulaa Oromiyaa jedhee kan of waamu keessatti Orneeliin guddina tajaajiltoota dhalattoota Oromootaan yoo afaan Amaaraatiin hin tajaajilin jedhuuni manneeffattoota sirni miyyee Itoophiyaa keessatti dagaagsanii guddina dhaba jiraachuu fi hedduun isaanii ammoo rakkoowwan xiinsammuu hedduutaa fi hojiidhaa hanga gadhiisuutti akka jiran gabaafamee jira. Godina Harargee Bahaa Ona Baddannoo araddoota hunda keessa qarshii 300 yoo kan hin kennine taate hundi keessanuu hidhatti galtu jechuun hiraarsi itti fufeeti jira. Gabaasa bal'inaa qabna. Godina Harargee Bahaa Onoota Baddannoo araddoota hunda keessatti qarshii 300 yoo kan hin kennine taate kanaan booda jireenya hin qabdan hidhatu sin eeggata jechuun gabaafame. Araddaa Hinxinni keessatti Awwal Ismaa'il Jamalee Abbaas Caalaa Bakaree Huseen Ahmadoo fi kanneen kana fakkaatan keessatti torbe keenya gabaasa qindeessuun ni beekama. Yeroo ammaan kana namoota 125 warra qarshii 300 raayyaa ittisaa biyyaatii kennuu dhabdan jechuun araddaalee akka Dannaba Burqaa Bishaaniitii fi kanneen kana fakkaatan keessatti ilmaan Oromoo hiraarsuun itti fufee jira. Gama biraatiin oduun addaa tokko kan dhagayamte humni ofiin joraatii PLF fi akkasumas ammoo humni mootummaa Abiyyi walii galtee nagayaa Jibuutii keessatti harka lafa jalaatiin mari'achaa jiraachuu fi egaa har'allee ammoo haleellaan diroonii magaalaa Maqalee irratti raawwatame kolleejjii barnootaa irratti jedhamus mootummaan ammoo Dimtsi Wayyaanee guutumaan guututti barbadeessa jira. Sochii dirqama raayyaa ittisaa jedhuun egaa yeroo hunda ukkaamsaa kan itti fufee fi gama biraatiin kaleessa sa'aatii 10 irratti masara mootummaa keessa oduu miliqxee baateen ammoo ka Oneg Shanee ka Jaalmarroo Mibbal Alaafiu garma mawayat allabin yookiin nama Jaalmarroo jedhamu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin mari'achuu qabna dhaamsa keessoo Isaayyaas Afewerqii dhaame ta'us gabaafame. Akka maddeen kana dubbatanitti Oromiyaa keessattis ta'e Itoophiyaa keessatti nagaa kan dhufu kanaan alatti ammoo biyyattiin si harkaa Sigagata jirti falliati qabdu isa kana qofa waan ta'eef addunyaan quba nuti qabaa jirti hammamu yoo xiqqeeffannee onne keessa seenne eessa gayuu hin dandeenyu jechuun Isaayyaas Afewerqii kallattiidhaan bilbila Abiy Ahmad irratti rukutuu isaatiif dhimma kana wajjin Abiy deebii laatu baatus akka namni kun nu eeretti rakkoowwan gurguddaan hedduun jiraachuu fi dhimma kana wal qabsiisee Oromoodhaaf yoo karra bannee hangafee nutti of tuulu jechuudhaan shakkii qabaachuu isaas akka fi dhimma kana jila abbootii gadaa wajjin pirezidaantii naannoo Oromiyaa guyyaa boru jechuun fulbaana 14 2022 akka beellamates gabaafamee jira. Kanas jala buuneetiin sagalee isaanii kan nu ergametu jira. Guutuu sagalee isaanii wajjin oduu keenya Caayaa Oromoo TV irratti sin dhageessifnaati. Oduu har'aa kan isin keessummeesse Daandii Bilisummaa akkasumas ammoo of beeksisa wajjin turtii garii isin jenna. Kanneen subscribe godhin subscribe gochuudhaan warri duraan subscribe gotan subscribe godhina kanneen maatii keenya haaraa taatan subscribe godha kanneen maatii keenya taatan immoo like share fi comment jalatti egaa tokkummaa jedha nu barreessaa isiniin jennati ogummaa gaazexeessaatiin kanneen tajaajilu barbaadan karii keenya banaa isiniin jenna horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromootiif. murteessa si gonfee jaaloo beekta akka gaariin si godhee abbo madaa baas mudoo keessan dhoksee jaaloo amma kokkeettan si gogsee abbo Fali falata garate mo lumutte kera sirnana wanu da yabo kotu ya wala ya wala ormisi kana firao fina mafada kotu ya wala malo kotu ya wala malo kotu ya wala malo